Andi. Hadi kertani. Wow. Hai malas number batin ira. Gu mama. Allah wai biya Samir la boleh sakai la. Marata la. Apa? Sakop. Hai, baba kayak natume. Mana ranari ya? Lesh sinduk tani narantum tani. Ya, nama kita sinduk. Mata bat. Ambo arra nafi nama san tokko jiraata bikka takkitti shakkirraa qabatan lagi ndaqee ka lubbuu nama baha takkaati yabba namni namaan dhawgeeti mana ambo haqa irratti kaniin olii gad hanga dhiyoo sanamta yaa irra jiru yoon isin mana keessa waa godhe ifiifuu yoolleen jenna booda ura rakkatti jeetini isii sanallee kusadhee mana keessa dhiisee biraa kutee na duubaa wanni kun dalagamte harkuuf jiraata akka isin dhayitee fiidiyoo irraa waraabbisan illee dhaqee hin agarree beedu waama godha arra lubbuu namaa nu gidduu dhufuutaa takka qofaan naafee bikka takkitti sabniin dhaqaa mee waan ta'uu ta'a walumaan ka'ee nu taati anis rabbiin na haasattaru godhanii harka kanaan hin jedhe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam birtan hordoftoota keenya kamni gaafa yaa keessanii kan musliimaa kan waaqeffataa bakkuma birtanitti gaanamutu salaamanni keenya kan onnee irraa buqqee isin biraa jiraatu jecha har'aas deebiin jira roonni deebiin eegaan deengatti gaa dunyaan akkasitti mataa wal babbajeessine booda manatti hin deebinee barbaade ijoolleetiin manaa ba'ee kunoo arraan ta'ee jechuudha suu fiidiyoo waraabdii ani isii mana dhiiseetiin deemee gaa manarraan deemu eegee isin jettee yaa'ee hogootu taate mat deemee barbaade jeetiin gaa silaa ishiidha bikka ijoolleen tun jirtu qabeetu isiidha deemee qabee nageessuu qaba takka deemtee ijoollee tana waan irra yaa'in dhufaa oltu kana itti mana deebisuu qabdu isiidha har'a gabbaatee fiidiyoo waraabdee gantoo ollaa kiyya irratti fiidiyoo ergite ni jirtii ijoolleen ta'e kunoo bakka isaan jiran jechuu iccitii jara alaatiin waliin hidhattee waan dila kana godhu jirtuuf hoolumaan barru ta'a anis gaa magaalaa kan guutuu waliin ga'eetiin bikkaan silaa bee hunda dhaqee dhabee dhufee bikka takka shakkiin na hafte bikka takkitti san anis fuula irra deeffadheetiin jira nama fiidiyoo san gartee irraa ergamte fiidiyoon yoo waraabdu telefoona kamii akka waraabamte ni beeksifti guyyaa waraabamtee bisaatti waraabamte ni beeksifti fiidiyoon na bira geessee jirti akkuma asirratti agartan mata dureerras amma isiniif gaa fiidiyoo waan silaa isin jechuu jirtu nama isin akkaanan nama san gartee nama ijoollee xiyyaarkaa qabu san hin barrees nama san keessaachi baaftee ijoollee qofa waraabsifte akkuma gartee fedhii ijoollee xiyyaa guutuuf jiranii waa hunda fedhii isaanii guutanii fi hadiiqaas geessanii akkina fakkaatu akki gartee isaan yaadu jiran akka biraati namnummaan bira keessa hunoo namnummaan silaa isin bira geeffatte hunoo maaliif isiintu maal godhuu deemti maaliif ijoollee manaa baafte jee hayaatu miti dila yaa'iin gidduu dhuftu kana asii miti gantii tokko kan nageen hin jiru hattaa biyyatti illee kan nageen hin jiru wanni kun waan guddaa fidu teessi isaan isinumarraa hubate jee gartee fiidiyoo hanga kanallee isinii qoode fiidiyoon gantoo ollaa imoorraan natti erganii kun har'a gabbaateeti fiidiyoo waraabdee nutti ergitee tasis ifin ajjeesin in ilaalin kun fiidiyoolee ilaali ijoolleen ta'e fayya qabdini jirti jechuudhaan akkasiin natti erganii taniifin fiidiyoo sanallee isinii qooduudhaaf maal keessa akkaan jiru warra nagaafachaa jirtanis isinii qooduudhaaf as bahee ammoo har'a naafi nama san tokko jiraata bikka takkittiin shakkirraa qabatan nagiseen dhaqee silaa wajjin dhabaman yoo rabbi inshaallah waan nu gidduu jira harkuuf jiraatan liiviin isinii dhufaarra liiviidhaan liivii waan silaa fiidiyoo waraabee gadhiisuu miti waan inni irra jiru yeroo sanittiin liiviin isin garsiisa hangasittuu nafaana turaadha fiidiyoo gabaabaa kana keessatti yaada kiyyaan isinii qooduudhaa dhufe maal keessa akkaan jiru anis gaammataan shirna jee bikkaan hin deemin magandaa as keessaa kana bikkaan naqin takkoon qabu har'a yoo neefiin takkaa lubbuu nama baha takkaatii yaabbaha namni namaan dhawgeetiin manaan bahu haqa kiyya irratti kaniin olii gad hanga dhiyoo sanamta yaa irra jiru yoon isin mana keessa waa godhe ifiifuu yoolleen jenna booda ura rakkatti jeetini isii sanallee kusadhee mana keessa dhiisee biraa kutee na duubaa wanni kun dalagamte maal akka dhufuu ta'a iseettiin dheereessu xiqqishoo booda liivirra na eegaa warabbi inshaallah hankaan waan hin galeen galuu manatti isin deebi'an harkuuf jiraattan laayik share walii godhaadha isii biraanis ga'a ergaan dheeggata biraa deeme fiidiyoo isin waraabnee isiilleen dubbifnee isii biraa geessu akkuma isin fiidiyoo waraabdii gantatti ollatti ergitetti kiyyatunis akka isii bira geessu laayikii fi sharitti godhaadha bira dheeyitee maal keessa akkaan jiru eessa akkaan jiru haa bartu niin dhufaa fi
akka isii yaaddetti akkaan manaa gabbee akka dhiyoo tana arabana bittisanitti ammaa saramna karaa qabee waa godhaniif teessii akkaan lubbuun jiru itti garsiisa.